Asoosama labooba qabsoo ABO waboo qopheessaan ni Soofumarra Gadaati. Ogeessa teeknikaa muuziqaa miidhagsuudhaan mo'aa sabaa nafaana jira. Seensi ABO duraanii waraana bilisummaa qopheessaan ni Soofumarra Gadaati. Ogeessa teeknikaa muuziqaa miidhagsuudhaan mo'aa sabaa nafaana jira. Seensi ABO duraanii waraana bilisummaa Oromoo sagalee bilisummaa Oromoodha. Labooba kutaan shanaffaan caayaa gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo jalatti ilmaan Oromoodha jechuudha. Gurmaa'aniiti waraana bilisummaa Oromoo marsaa hedduuf tinsaa jiran akkuma jaarmiyaalee qaqqaalii Oromoo akka dambalii humna qeerroo bilisummaa Oromoo kanneen birootti gaaddisni marii yeroo ammaa toora Instagram, Telegram, Zoom, Imo, WhatsApp, Messenger kanneen kana fakkaatan irratti toora Facebook, toora adda addaa irratti inni guddaan dinagdee qixa sirriitiin hoggansa waraana bilisummaa Oromoo tumsuudhaan akka sabatti ijaaramuudhaan goolaba taasisuudha. Maarree isinis gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo jalatti gurmaa'uun jaarmiyaalee akka dambalii humna qeerroo keessatti ijaaramuun waraana keessan cinaa dhaabbadha. Hawaasa keenya gorsa odeeffannaa waliif dabarsaan dhaamsa keenya istiidiyoo keenya caayaa Oromoo TV Suudaan Kaartuum irraa tamsa'u akkasumas YouTube keenya Orombeek News Network share subscribe gochuun dagatinaa isiniin jenna. Labooba keenya labooba qabsoo asoosama kutaa shanaffaa kana bu'a. Atis gurraacha koo dhaga'i sifadhu bakarwaaree wajjin dhibroo shataadhaati. ABO'n dhaaba labooba abiddaa ittiin qoramedha. Kabajamtoota ilmaan Oromoodha. Dhabama Oromummaaf Oromiyaa irraa dhabama lubbuun jiraachuu ejjannoo jedhu qabate hundeeffama isaa hanga har'aatti qabsoo bilisummaa Oromoo irratti cichee kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo waardiyaa amanamaa uummata Oromoo fi biyya abbaa keenya Oromiyaati. Barreeffama qalbeessaan jechuudha dhaange'aatiin qophaa'e kuno ani Soofumarra Gadaati akka inni qaqqabeen isiniif labooba abiddaa ABO jaarmiyaan waraana bilisummaa Oromoo keessa ba'e waboon keessa ba'e kuno isiniif dhiyeessa jaalakiyya qaaliif jaalatamaa jaarmiyaa keenya jajjabeessuu keetii fi seenaa kana uummata Oromootiin ga'uu keenyaaf nutis galanni keessan bilisummaa ta'uu jechuun barbaanna. Isinis asoosama labooba abiddaa ABO'n keessa ba'e kana hundaan qaqqabsiisa. Qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessa hanga irratti waggoota dheeraaf kan jiraate waboon hoogganaa isaa otoo hin qusatin saba isaaf wareegee lubbuu kaffaluu ofii baay'ee ta'e Oromiyaaf Oromummaa jiraachisuun as ga'eeti jira. Hoggansa maqaa biyya abbaa keenya Oromiyaa qabsoo isaan kana kan raggaasise waboon jiraatee har'a ga'uun eenyummaa saba keenya Oromootiif jechi olaanaan gatii jabeessii hoggayyuu laphee Oromoo mara keessa jiraatu waboon borillee lalisee dagaagee haa jiraatu. Har'a gaafa waa'ee Oromiyaa dubbannuuf inni Oromummaa kaafnu qabsaa'ota qaalii eenyummaa keenya deebisuuf ofiif wareegamanii biyyee ta'an yaadachuun barbaachisaadha. Hundeeffama irraa daangaa gurguddaa kan isa mudataa as gahe waboon jaalala dhugaa biyya abbaasaa Oromiyaaf qabu obsaan kutannoof murannoon isaan dabaale gootummaa qabuun aarsaa barbaachisaa kafalaa jiraachuun mata keenya Oromoo har'as mirkaneessuuf itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaa Oromoof akka lubbuutti kan ilaalamu lubbuu ta'uu jechuudha. Cunqursitoota saba isaatiin hanga dhaalolama akkasuma jechootii hin ibsine itti maxxanfama jiraatas as ga'eeti jira. Kabajamaa ilma Oromoo kabajamtuu intala Oromoo kabajamtoota Oromoof Oromiyaa ilmaan Oromoo ilmaan abbaa tokko
Kana qofa osoo hin taane jechuudha. Jechoota xiqqeessi halagaaf diinni Oromoo ittiin isaan ibsaniin guyyaa tokkoof hamilee fi akkasumas gooleen kan hin laafne addi bilisummaa Oromoo dhaaba jaalalaaf aantummaa saba isaa qabu dhaaba bilisummaa Oromoof qabsaa'uu fi Oromiyaa bilisaa baasuuf socho'u ta'uu qabsoo taasisaa turee fi jiruun firii qabsoo ummati isaa ijaan arguu danda'u argamsiisuun mirkaneessees jira, itti fufees jira. Manni Oromoo barootaaf koloneeffattootaaf gabroonfattoota akkasumas abbootii irree impaayera tole jedhee kan hin bitamin ta'uu fi akkasumas bakkoota garaagaraatti fincila gurguddaa akka walitti dhiyaatuun taasisaa ture. Lolli fuulaa fi fuula waabee keessatti ija jechuudha keessatti ji'a caamsaa 1964tti ennaa bulchiinsi naannoo humna poolisii hogganee ida'aman gibira waggaa 10 fi dirqee funaanuuf Sillaaseen Oromoo Baalee irratti bane lolli raayituu fakkeenya diddaa Oromoo keessaa isa tokkodha. Kibba baha Oromiyaa Baalee keessatti Fincilli Haile Sillaasee irratti uummataan dhoo'e kun daranuu sadarkaa humna Haile Sillaasee ol ta'uu irraa ga'uudhaan waggootaaf itti fufee akka seenaan qabsoo Oromoo himutti Haile Sillaaseen fincila kana dhabamsiisuuf humna qilleensaa fi hoomaa waraana lafootti bobbaasee gandeen qabeenyaaf lubbuu Oromiyaa baay'ee dhabamsiisu seenaatu raaga. Kana irraa waan xiqqoo walii bocoquuf takka isin abbuuqee dabarsuuf Sillaaseen akkuma fincila Oromoo raayyaa duraan humna qilleensa Ingiliziin dhabamsiise kan Baaleef ammoo ogeeyyii yookiin ekspertii waraanaaf meeshaa Ameerikaanitti gargaarame uummata Oromoo Baalee waraanuu seenaan jechuudha kan lallabu lola 1967 Baalee dalloo mannaa keessatti ta'e irra ogeeyyiin ekspertii waraanaa Ameerikaa jechuudha kaa'ame keessa meeshaa waraana gurguddaa kan akka baazuqaa fi jeettiin xiyyaara boombiin ilmaan Oromoo haqa isaaniif lolan irratti harcaasu seenaan ni dubbata. Kabajamtoota hordoftoota ilmaan Oromoo seenaadhuma keessatti uummanni Oromoo lolatee kan injifatame tooftaa siyaasaa garaagaraan uummanni keenya cabaa as gahuutu himama. Haile Sillaaseen ummata naga Oromoo qilleensaa fi lafoon waraanuu malee injifannoo barbaadu saba keenya irratti argachuu akka hin dandeenyetti himama. Mammaaksa garbuun garbuudhaan hidhuu jedhutti fayyadamuu isaatu eerama. Kunis Oromoon hidhee gabroonfachuuf saganteeffate Jeneraal Jaagamatti gargaaramuun hooggantoota qabsichaa kanneen akka Jeneraal Waaqoo guutuu qabachuuf akeekkatee ture. Haala kanaan Jeneraal Jaagamaan Jeneraal Waaqoo waliin qunnamtii uumeen namtichi garuu qabsoo haqaa itti fufnu otoo hin taane waayita Haile Sillaasee nuuf qoodan fudhanne mooticha tajaajilaa kan jedhu ture. Duula gowwoomsaa karaa Jaagamaa Keelloo karaan ji'a Bitootessaa 1970tti Waaqoon mootummaa Haile Sillaaseetiin araaramee hidhattootni fi deeggartootni isaas gar tokkotti akka sochiin qabbaneessan ta'ee ture. Haa ta'uuti waanuma bara keenya kana dhiyeenya waraana bilisummaa Oromoo irratti fakkaatu Jeneraal Waaqoo guutuu Haile Sillaasee waliin waadaa walii galamee araaramus garuu dubbittiin galtee fi qabsoo isaa itti deebi'uun adda taasisee waraana bilisummaa Oromoos jiraachise gootni Jeneraal Waaqoo guutuun. Wanuma kana keessaa jechuudha qabsoon bilisummaa Oromoo aarsaa kaffaluu gaafata. Qabsoo uummatni keenya eenyummaa isaaf taasisaa ture aarsaa qaalii deebii hin qabne lubbuu hedduu itti dhabame. Cuunfaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa yogguu seennu 67tti mootummaan Haile Sillaasee waldaa walgargaarsa Maccaaf Tuulamaa seeraan dhoorkee kuni waldaa Maccaaf Tuulamaa uummata isa diinagdeef siyaasaan qaraa jiraachuu hubachuurraa diinagdee Oromoo gabbatee akka sirna nafxanyaa inni gaggeessu irraa hin galagalle sodaa qaburraa ka'e dhaabbilee hawaasa keessaa tokko kan ta'e waldaa Maccaaf Tuulamaa irratti dhoorkuuf ittisa baase. Boodarras Haile Sillaaseen hooggantoota miseensota waldaa kanaa kan hidhee kaan ammoo ajjeessu jalqabe. Gaggeessaa waraanaa olaanaa fi hoogganaa waldaa kanaa kan ta'e Jeneraal Taaddasaa Birruu qabame akka jedhamuu fi seenaan akka eerutti yaaddoon guddaan waldaa Maccaaf Tuulamaa irraa nafxanyoonni bira eegale. Waldaan Maccaaf Tuulamaa bifa hojii hawaasaa uummataaf hojjechuun haa ijaaramu malee gara dhaabbata siyaasaatti socho'aa jira shakkii jedhu horachuu fi waldaan kun Oromoo Maccaaf Tuulamaa walitti hidhee kaa'e daranuu guutummaatti Oromiyaa tokkoomsuuf sochiin inni gara kibba baha Oromiyaa uummata Oromoo Baalee waliin hidhata gochuuf deemsa eegaluu dhaga'uun rifaatuu guddaa Haile Sillaaseetti uume jedhama.
biyya keenya keessatti sirni cunqursaa impaayera Minilik irraa eegalee hamma har'aatti amala wal fakkaataa fi tarsiimoo wal fakkaataa qabaataa socho'aa itti jira. Haile Sillaaseen akka aangoo irraa darbameen 1967 dargiin aangootti dhufe. Haile Sillaaseen aangoo irraa kufe, dargiin yoggaa gara aangootti dhufe. Uummati cunqursaan impaayera Itoophiyaa jala ture marti abdii guddaa jijjiiramni dhufe jechuun guutame. Akkuma hawwiif abdiin uummata dargiinis sirni sooshaalizimii kan hundumaa wal qixxeessuu impaayera keessatti nan bu'uureessa jechaa dhaadachaa aangoo qabatee gama kanaan bitta abbaa irrummaa isaa akka biyya Ahmadiitti itti fufe. Biyyattii impaayera Itoophiyaa keessatti fedhiin uummata bal'aaf qabsaa'otaa takka guutee kan hin beekne mataaf yoggaa Haile Sillaasee irraa finciletti akeekni ilmaan Oromoo fi cunqurfamoo biroo sirna fiiwudaala Haile Sillaasee kuffisuuf qabsoo gochaa turan sirna cunqurfamaa impaayeratti hundeen dhabamsiisuu ture. Dargiin akkuma sirna PP jechuun uummata goolaa jiru daranuu olaantummaa aadaa fi afaan Amaaraa kan Oromoo kan sabaa fi sablammii kibba impaayeratti irratti dagaagse malee ittiin hin qixxeessine. Akkuma mammaaksi kan fincooftu hiikee kan albaatu fuudhe jedhu sana Oromoon sirna cubbummaa Haile Sillaasee hundeen buqqise. Sirna afaan isaa dubbachuun isa yakkisiisuun dhaalame. Sirna dargii afaan ofiin dubbachuun dhiphummaa fi farra warraaqsaa nama yakkisiisuus jalqabee hundeeffama ABO moggaasa maqaa ABO waboo argachuun waraana qabsoo bilisummaa Oromoo galiin ga'uuf qabsoo irraa hanqarraa jiru diddaa uummata Oromoon gaggeessuun akkasumas dhaaba jaarmiyaa tokko jalatti talige Oromoon warraaqa akka qabuuf irratti walii galamuudhaan ABO'n buramee ABO'n kan hundeeffame 1973 yoggaa ta'u kaayyoon guddaan inni qabatee hundeeffame uummata Oromoo sirna kolonii Itoophiyaa jalaa bilisa baase Oromiyaa biyya of dandeesse taate akka hundeeffamtu ture. Kanas kan waraanan sirni kolonii Itoophiyaa fi sirni impaayera Itoophiyaa dura dhaabbachuuf ilmaan isaa hangafaa taasisuudhaan waraana bilisummaa Oromoo ijaaruun diina uummataa isa dura dhaabbataa as ga'edha. 73tti haalli siyaasaa Itoophiyaa jijjiirama.